Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuudhee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi kan koo kabajaa fi jaalalaa iddomaa fi bakka jirteetti isiniif haa ta'u isin jecha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa waan addaatii fi waan dinqisiisaa wayittuu biyya keenya irraa gara miidiyaa Facebookaatiin yookaan immoo walumaa galatti sooshaal miidiyaa kanaatiin as bahe jechuudha. Innis baay'inni viidiyoo poolisiin wahii raawwatudha. Haasoo asitti dheeressu viidiyoon kuni viidiyoo sakandii 29ti. Mee viidiyoo kana daawwadhaati namni kun maaliif waan kana godhe yookaan mootu taateen kun irratti kan jedhu walii dubbanna jechuudha. Viidiyoo sakandii 29 yookaan 30 hin caalle kana daawwadhaame walitti deemina. Egaan obboleewwan kiyya akkuma agartan gochi kun kan ta'e godina Baalee aanaa Gaasaraa magaalaa Gaasaraa waajjira poolisii xaabiyaa Gaasaraa ta'e jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf viidiyoo kun yeroo arguanii miirratti dhagahame miira addaa wayiiti. Miira addaa wayiitti dhagahame amma boo as deebi'ee bara namittiin kun waan maal ayyoon tuni waan wahii godhetti hatitti yakka guddaa yoo raawwatte namni kun tumina jedhee olaalumu oma fedhe yakka fedhe yoo ta'e poolisii akkatti ifaan ifatti guyyaa adiidhaan gabbahee nama tumuun dubartii tokkotti ulee kana ga'u irratti tumuun gaggabsuun seeraa miti. Namni tokko yoo yakka fedhe hojjete yoo hate yoo namas ajjeese ilmi namaa mana murtiitu jira. Manni murtii seera murtee sarragaan bakka dhabeetti murteedhaan nama adaba malee poolisiin gadi bahee guyyaa adiin karaa gubbatti waajjira poolisaa keessatti bakka uummanni wal gahee viidiyoo itti zama waraabutti haala kanaan nama tume akka namni tokko gaggabu nama hin godhu jechuudha. Namni kuni ayyoon tuni eega kiittumamtee booda waajjira poolisaa kan keessatti of wallaaltee jedhan guyyaa lamaaf eega of wallaalte guyyaa lama booda fuudhanii achi keessaa gad darbanii akkasitti guyyaa lama booda ofitti deebitee jiran ulee dhayaa kanarraa haqe. Sigale ilmi namaa tokko wannuma fedhe yoo hojjete yakka feete haa qabaattu haa hattu haa ajjisiiftu haa ajjeestu namni tokko mana murtiitiin osoo murtee ittiin kennamne akkanatti tumamu biyya keenya keessatti haala kana jechuudha. Qabiinsi mirga namaa qabiinsi dhala namaa akkasuma immoo qabiinsi yakkamaa wanti hunduu seera qabaante fakkaata akka mataa kiyyaa jettanii namni tokko yakka tokko yoo hojjete seera ittiin adabamu qaba, seera ittiin tumamu qaba, seera tumamee lafa jirutu jira jechuudha. Biyya namnu nama ajjeese biyya namni daa'ima waggaa 7 gudeede irratti immoo gadi baheetiin mana dhaasa keessaa bahuuf tattaaffii godhutuyyuu rakkattoota humna hin qabne warra hiyyeessaa yakka isaa dalaganii namitti haadha tana waan isin dalagde hin beekan yakka feete haa qabaattu garuu gochi sirriitti raawwatame gocha fudhatama qabu miti. Gocha qaama sirriittiin sanuu ifaan ifatti poolisiin dhimma qashqash nama gootii nama tumti garuu immoo sadarkaa kanarratti ifaan ifatti sanuu dubartii akkatti katuman yeroo jalqabaatti fargan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf viidiyoo akkana sinigale. Poolisiin Itoophiyaa miti poolisiin biyya hundatti mana tumti Afrikaa keessatti jechuu kiyya. Garuu mootu akkanatti viidiyoo duratti gadi bahanii dubartii kabajni dubartii hin jiru, kabajni haadhummaa hin jiru, kabajni obbolummaa hin jiru. Ulee kana ga'uun tumee yoo isii gaggabsee biraa deemu dhuguma biyyi keenya suni abaarsa uummata akkana kan sii galee. Yoo gatteetti olaaltu mootu fuuldurri biyya keenya saniitu si yaachisaa jechuudha. Qaamni seeraa waan akkana raawwataa namoonni ani saba kanaaf dhaabbadhe afaan Oromoo dubbataa gattaa jiraanii baafadhu jedhaanii wanni kun namoonni hedduun amantaa wal qabsiisuu yaalaa jirtanii tarii ammatti wanti ifa bahee hin jiru. Namoonni waan isin hijaabu godhattee waan akkana godhaa jirti munaami jettan osoo xiqqoo yoo dhugaa ta'e adda baafannee kaane duula akkasillee godhu waan rakkoo qabu miti. Garuu mootu ammatti akka yaadutti wanti sun amantaa wal qabatatti fakkaatu jechuudha. Yakka isaa qabaattu yakka isaa qabaachuu baattu hin beeku. Badiin isii raawwatte badiin fedhee haa ta'u gochi sirriitti raawwate gocha ilma namaatti raawwatamu miti jechuudha. Kana mormina hundi kennaa ni falmannaaf. Garuu immoo ammatti dhimmi amantaa wal qabsiifamuun sirrii miti. Amantaa namoonni wal qabsiisaa jirtan dhaabbadhaatii xiqqoo yaada jechuu barbaada.
Gama asaa kiyyatti yoo deebi'e biyyi keenya sun Itoophiyaan sun jechuudha. Abbaan fedhe waan fedhe yoo haguma fedhe yoo dalageeyyuu qaamni seeraa tokko warri mootummaa kun biyya san jijjiiruuf biyyattii san limaatamsuuf biyyattii san akka jedhan san baraayina godhuudhaaf haguma fedhe yoo dalaganiiyyuu halkanii guyyaa garuu akkamiin abaarriin uummata kanneenii osoo jiru akkamiin biyyi sun badhaati dhuguma rabbi akkanatti osoo abaaraman namni namitti kana deebisu akka mataa kiyyaa itti abaaruu qaba hin abaar sigale atis ni abaarte hin aarta waan ta'eef taateen kun si aarsa waan ta'eef uma fedhe haa dalagu namni kun dubartiin kun akkuma feete haa raawwattu haala kana yoo adabamtu si gaddisiisaa jechuudha dhiirri tokko poolisii kana gahu ulee guddaa kana gahu kanaan dubartii akka harree hitti lafaan dhahee tumuun isaa dhugaa rabbii wallaahi nama gaddisiisa abuu harkatti dhooti san rabbii naqarsaan sirraa haa ciroo mannuma inni yakka feete haa hojjetu namittiin sun harkisi dhooti saniin harkisi dhooti san rabbii naqarsitti iyyeen naqarsaan sirraa haa ciroo bilisa kiyya si galee maal aboo ummata saree poolisiin biyya keenya saree wallahi kabaja namaan qabdan aboo poolisoonni Oromiyaa duraan yoo namni afaan Oromoo dubbatu kabaja namaa qabdi wallahi guyyaa tokko yeroo wayii Adaamaa kanatti xiqqaa ta'ee Adaamaa kanatti halkan osoo walii gaddeemu bakka bulu dhabee jechuudha barandaa irratti naqabanii karaa dheeraa wayii dhufe naannoo Somaalee irraa dhufee gara Adaamaa algaa dhabee barandaa bulee poolisoonni Oromiyaa halkan dhufanii yoo nu ilaalan ana afaan Oromoo kiyya dubbachuu kiyya argennaan kabajaa guddaa naaf kennan anaa xiqqaa kana jechuudha si galee poolisoonni Oromiyaa duraan naannoo garaagaraa itti gara Finfinnee kanatti baadiyyaa keessattuuyyuu warra saree keessattuu warri faxnoo jedhanii kaayaman sunni kabajaa guddaa namaa qaban ture amma garuu waan akka ta'e hin beeku gaafsan Oromoo waan diina jala jiruutu natti fakkaata har'a garuu Oromoon gaafa fi warra bulchu kabaja walii hin qabu Oromummaan dagatamee jira safuun dagatamee jira wallahi maaf akka ta'e hin beeku poolisoonni Oromiyaa please ummanni kun ummata keessan qaama keessan namni tokko yakka yoo hojjete yakkamaa san qabaatii seeraaf dhiyeessaa mana murtiitiif dhiyeessaa malee hin tumina si galee kilaashii itti baattee ittiin deemaa jirtu kana kasii bite ummata kanan beekta tana caalaa ka ati baattee deemtuun kun xiyyitii ati nyaachifattee ittiin teettu kun birri ummataatiin bitame birri haa dhiyeessaa takkatti akka irratti cafetu kanaan bitame jechuudha ummata kan kee qaama kan kee dhiiga kan kee tumtee gaafate kana goote ummanni kun bor akkamitti abdatee diina narraa dhuugee si abdataa jechuudha ummanni kun bor akkamitti namni kun diina narraa qolatee si eega kanaaf hammeenya kana rabbiin biyya keenya san irraa haa qabu nama waan san raawwate rabbiin badii kana calu mana isaatti itti galcheessa haa agarsiisu isin jechaa jira maaliif wanti kuni namittiin tuni isiin qofti salphanne namichi kun isii qofan dhoone isii qofan salphifne Oromoo miliyoona 60 akkasitti tume si galee Oromoo miliyoona 60 akkasitti salphisee jechuudha kanaaf rabbi isa haa salphisu egaan komentoota daawwattota keenya video kiyya irraa asumaan godhaba namoonni chaanalii kiyya kanaa faaraa taatan chaanalii kiyya kanaa sabskiraayib godhuudhaan maatiin haftaan isin jedha amma xumuraatti waan nama haa turtaniif fi galatooma ulfaadha isinitti haa tolu yeroo gaarii naaf qabadha.